Gaafa abjuu kee jiraattu imala guddaa fi gammachuu qabdu irratti argamta. Imalli kun yeroo baay'ee jalqabaa irra gara dhumaatti kan nama hawwatudha. Ji'a kana yeroo hunda natti dhaga'ama. Yeroo hundaa namoonni hedduun abjuu isaanii dhugumsuuf tattaafatu. Namni hundi abjuu fedhii ibiddaatti boba'u qaba jechuudha. Abjuun kun akka ibiddaatti boba'uu fi ifa kennuu danda'a. Garuu daandiin abjuu keenya yeroo hunda salphaa miti. Yeroo baay'ee daandii kun qajeelaa fi salphaa miti. Yeroo baay'ee kakaalinaa fi jeeqama. Yeroo shakkii fi gufuuwwan cima qaba. Gufuuwwan kun yeroo baay'ee humna keenya koru. Haa ta'u malee, qormaataawwan kana keessatti humna keenyaa fi jabina keenya arganna. Qormaataawwan kun nu cimsu, nu jabeessu. Imalli dheerachuu danda'a garuu gatii isaa hin beekamu. Imalli kun yeroo baay'ee dheerachuu danda'a garuu gatii isaa hin beekamu. Sababni isaas yeroo abjuu keenya hordofnu addunyaa chaaraa fi gammachuu banna. Abjuu keenya hordofuun addunyaa haaraa nuuf bana. Gammachuu fi milkaa'ina arganna. Namoota akka keenya wajjin isin wal barsiisa. Maqaan ishee Aminaa. Aminaan nama beekamaa fi jaalatamaa taateedha. Isheen yeroo hunda namoota haaraa gammachuun simatti. Aminaan abjuu qabdi, mul'ata jireenya ifa qabdi. Yeroo hunda gara fuulduraatti ilaalti. Abjuuwwan ishee milkeessuuf yaada baay'ee qabaatti. Isheen yeroo hunda abjuuwwan ishee galmaan gahuuf hojjetti. Jireenya fooyya'aa isheedhaaf qofa osoo hin taane maatii ishee fi hawaasa isheetiifis hawwiti turte. Aminaan maatii ishee fi hawaasa ishee waliin guddachuuf hawwiti. Isheen yeroo hunda namoota ishee marsii jiran gargaaruuf fedhii guddaa qabdi. Rakkoolee naannoo ishee jiran hanqina carraa fi ulfaatina gammachuu argite turte. Isheen rakkoolee hawaasa ishee hubatte carraa hojii fi gammachuu dhabuu namoota hedduu argite turte. Garuu Aminaan rakkooleen kunneen ishee akka hin dhiibne goote. Isheen rakkoolee kana injifachuuf murannoo fi obsa qabaatte. Aminaan yeroo hunda rakkoolee injifachuuf tattaaffii goote. Wanti kana caaluu akka jiru amantii turte. Wanti haala ishee caaluu akka jiru amantii turte. Isheen yeroo hunda wanti gaariin akka ishee eeggatu amantii qabdi. Aminaan yeroo hunda gara fuulduraatti ilaalti. Wanti gaariin akka ishee eeggatu amantii qabdi. Barnoota akka furtuu addunyaa carraa banuu amantii qabdi turte. Isheen barnoota akka meeshaa guddaa carraa banuutti ilaalti. Aminaan barnoota ishee cimsuuf yeroo hunda carraa barbaaddi. Barnoota ishee cimsuuf tattaaffii gooti. Imalli Aminaa salphaa hin turre. Aminaan yeroo hunda daandii salphaa filachuu hin barbaadne. Inni kun daandii ishee isa dukkanaa fi cimaa ture. Namoonni abjuun ishee guddaa akka ta'e, cimaa akka ta'e, warri amanan ishee morma turan. Isheen garuu ofitti amantii qabaatte, yaada ishee cimsuu itti fufte. Rakkoon dinagdee cimaa ishee mudata ture, abjuu ishee gaaga'uuf yaadde. Haa ta'u malee, Aminaan rakkoo kanaan hin jilbeeffatte. Guyyoonni shakkiin ishee qabaatu turan, yaada abdii kutuu isheef dhiheessaa turan. Yeroo tokko tokko, isheen ofii ishee irratti shakkitu turte. Garuu Aminaan abjuu ishee qabatte. Isheen abjuu ishee galmaan gahuuf kutannoo fi murannoo qabatte. Daandiin milkaa'inaa yeroo hunda qajeelaa akka hin taane beekti turte. Daandii ishee dukkanaa fi cimaa ta'uu isaanii hubatte. Kutannoo cimaa, fedhiiwwan hin beekamne futachuu fi amantii ishee irratti qabdu gaafata ture. Aminaan ofitti amantii qabaatte, daandii ishee fufte. Isheen milkaa'ina argachuuf kutannoo fi murannoo qabaatte. Aminaan gufuuwwan hundumaaf mala barbaadde. Hojii cimaa hojjechaa turte, barnoota ishee deeggaruuf hojii dabalataa hojjechaa turte. Nama abjuu ishee amananii fi qajeelcha isheedhaaf kennan barbaadde. Gufuuwwan hunda carraa guddinaa fi barnootatti jijjiirte. Seenaan Aminaa jabina kutannoo agarsiisa. Rakkoolee keessa jiru illee humna gufuuwwan hundumaaf akka qabnu nu yaadachiisa. Imalli Aminaa galma ga'uu qofa miti. Waa'ee humna jijjiirama ofitti amanuu agarsiisa. Humna keessa keenya dhokatee jiru ba'uuf jedhu nu yaadachiisa. Ofitti amanuun keenya humna keenya ol guddisa. Jabina bakka tasgabbii keenyaa keessa ba'uuf, haala keenya jijjiiruuf fi abjuu keenya hordofuuf humna nuuf kenna. Ofitti amanuun keenya akka bobaatti nu kakaasa. Daandiin keenya hin beekamu illee. Namni hundi abjuu gara isaa keessa qaba. Abjuun jireenya keenyaa fi jireenya namoota naannoo keenyaa jijjiiruu danda'u.
Abjuu keenya guddisuun ibidda abjuu keenya bobaasuun fi tarkaanfii fudhachuun dirqama keenya. Imalli rakkisaa ta'uu danda'a, garuu gatii isaa illee hin beekamu. Yaadadhu, milkaa'inaan guddaan hundi tarkaanfii tokkoon jalqaba. Daandiin milkaa'inaa yeroo hunda qajeelaa miti. Gufuuwwan yeroo shakkii fi yeroo abdii kutuu ni jiraatu. Garuu kormataawwan kana keessatti humna dhugaa kee argita. Imalicha keessa jiraatu sababni isaas qabsaa'uu, barachuu fi guddachuu keessatti gammachuu argatta. Yaadadhu, ulfina guddaan jireenya keessatti kufuu dhiisuu miti. Yeroo hunda kufnee ka'uu keessatti. Gufuuwwan kee humna kutannoo keef boba'aa, rakkooleen kee fedhii keetiif boba'aa, fi kufaatiin kee carraa milkaa'inaa ta'u. Seenaan Aaminaa wantoota guguddaa hojjechuu akka dandeenyu nu yaadachiisa. Haala keenya, gosa keenya, amantii keenya ilaallee humna boriifaa ta'e uumuu qabna. Ofitti amani, imalicha keessa jiraadhu fi abjuu kee gonkumaa hin dhiisin. Addunyaan dandeettii kee, hafuura kee cimaa fi humna kee hin qabne eegaa jira. Baay'ee fi addunyaa irratti mallattoo dhiisi. Amma yeroo fedhii kee bobaasuuf, abjuu kee fudhachuu fi kaayyoo kee keessa seeni. Addunyaan ifa kee, mul'ata kee fi amantii kee cimaa boriifata qaba. Yaadadhu, humna jireenya hawwitu uumuu keessa kee jira. Kanaafuu baay'ee abjuu guddaa baaduu fi gonkumaa abdii hin kutatin. Yeroon kee baa'uuf amma.